Jirra jirtuu maatii keenya nagaa waaqessiniif haa ta'u akkam nuuf jirtanii nuti nagaa jirra galanni waaqaaf haa ta'u sinis immoo akka nagaa taata waaqerraa abdii qabna akkam jirtanii bakka jirtanitti nageenya waaqessiniif haa ta'u sinin jea egaa kan biyya keessas biyyan baas jirtan ta'e nagaa keenya bakka jirtanitti sin nagaa qabu nuti nagaa keenya galata waaqayyo arras egaa viidiyoo biraatiin walitti deebinee dhufnee jirra akkuma beekamu egaa video sisteriti yookiin ammoo obboleettiitii wajjin hojjettee geessanii lakkisee jira. Egaa maal sii taatee warri naan jettan gara keessatiin egaa na fakkaattu obboleettiitii egaa na fakkaattu akkuma kiyya deemtuudha. Ishiin garuu narra deematti. Ani erga biyya Arabaa deemee malee dura nu galbachuudhaaf gurraatte garuu biyya Arabaa deemnaan egaa Arabaa tuufuun atti ufesniin jedha. Ifa mana godhaayi utaalloon kinoo ji'aaf ka'ee jira narraa deemuu dide innaa kanaaf ifa manaaf godaana falchaa isiniin jira sanirraa kanaaf egaa jirtanii akkam nu jirtu maatii keenya nuti jirraa galata waaqayyo egaa har'a immoo bal'atu maal nu qabattee dhufte jechuun keessaan hin oolu egaa ifa manaa godhaayi mucaan kiyya na rabbashaa jira dhugaa dubbachuudha mucaa kiyya egaa akkasii maatii kiyya addaan kuteetan deebi'aa jira mucaa kiyyatu natti bu'aa jira waan ta'eef kanaafani aramaa qabattee nu dhuftee jechuun keessaan hin oolu egaa dhugaa dubbachuudha arra baay'ee waan garaa nama nyaatu tokko jechuudha innis baay'ee gadda guddaa tokko dhugaa dubbachuudhaaf nurratti osoo hin ta'in hiriyaatii egaa biyyaan baatetti wajjin hojjechaa turre jechuudha asittis biyyaanis tokko ifama kana uffalchaa sagalee kee waa'ee na cufee jira utaalloon kanaaf biyyaanis tokko asittis wajjin hojjechaa turre mana tokkos ta'uu baatu jechuudha biyya afaan beektanii biyya ormaa jechuun egaa hundi keessaan hin beektanii hiriyaanti atuun waggaa hedduu hojjette jechuudha biyyaan baay'ee waggaa dheeraa hojjette akkuma beekamu warri dhiiraa asitti Gimaashas balleessan gimaashas immoo iyyuu ittiin hojjetanii abbaa manaa qabdi jechuudha. Akkuma abbaa manaa godhattee biyyaan baa deemte egaa yoo galu immoo abbaan manaa isheetis mana ajjeeree waan hundaa go'eefitti eegee xumuruus baatu egaa jiruun biyya lafaa xumuran qabdu waan taateef hin xumuramne egaa erga galtee gimaasha goggootte egaa maal seetan maaltu ishee mudate seetan dhugaa dubbachuu waan baay'ee nama gaddisiisu ishiin garuu dadhabbii ishii waggaa meeqa waggaa tokko biyya hambaatetti gubachaa turte hin beektan jiruu biyya ormaa jechuudha biyya onnoo hojjechaa turte suudii waggaa afur hojjette Dubaay immoo waggaa torba waggaa tokko hojjette jechuudha biyya hambaatetti keessattuu jechuudha dhugaa dubbachuudha ishii siqaayin ishiin irra turte jechuudha siqaayin ishiin irra turte ani hiriyoota baay'een qaba egaa waldaanis ta'e kanattis kan wal baraanne baay'ee jira garuu namni akkanatti saqqaqamee yookiin akkanatti godaatiin irra ga'ee hojjete tasumaa hin jiru jechuudha. Ishiin garuu godaatee addaa dabaddabamtee sanarraa waan hin jedhamneen madaamni ishii baddu bakka mana furmoo maal gayyarattee bakka carraan qabdu gidee micayyoon akkana miskiina gid carraa hin qabdu jechuudha yeroo tokko rukutamtee madaamni ishii jechuudha seenaa garaa nama nyaatu dhugaa ani kan yoomiyyuu na keessan baan bakka biyyaan baa deemne waan namni jedhe sanuma kanuma ishii santu na dura ufa jechuudha garuu anallee mudanne wannan kanaa egaa maal taatee annotti yeroo Dubaayitti jechuudha manni ishiin mana xiqqoo namitti madaamni ishii sammuun ishii likkiin jiru na fakkaate majiluuna isaan jira nuun jira isaan garuu fi majiluuna egaa annoo goote ishiin osoo hin beekin jechuudha onnoo xiqqoo irratti olabaniitti kushiina saddaa immoo maalaan jettee olabanii jette micayyoon immoo dhugaa dubbachuudhaaf eenyu fuuyyuu na ajajamte jechuudha achi kushiina saddaa immoo maalaan jette kushiina san irratti ololeette kazaa osoo ishiin beekin xiqqoo sammuun namitti likkiin jiru waan ta'e osoo ishiin hin beekin duwwan gajaraa rukutte kan rukutte kaleen ishii infekshinii ta'e jechuudha. Kaleen ishii infekshinii ta'ee ji'a tokko hospitaala Dubaay keessa ciisaa turte gizee san bilbilan qabdu anis arguu hin dandeenye egaa achitti gargaarsa abdee namni gargaaru hin beektani warri damoota immoo harkarraan qabdu ishiin
yeroo saniif warri biiroo atteetii warri biiroo ammoo birri fiddu malee maaliif si asxaamamna kan jedhan biiroo ji'a tokko ciiste. Egaa isaan biyyatti galchuuf hoo jedhan immoo ishiin immoo egaa kaayyoo biyyaa baateef nuti akka nu keessa hirsu silaa hagan keessa baatutti malee galaa yookiin ammoo bakka yaadne san galmaan geenyu malee niisnu waan ta'eef ishiinis galma kiyya kaayyoo kiyya galmaan ga'u malee niisuttee akkasumatti odoo qubsattu ji'a tokko biiroo ji'a tokko mana yaala ciistee achi mana yaala Dubaay keessa jechuudha. Alayeen hojjette gisesanii achi baatee hojii seente mana hojii seente sana samma siqaama akkasiin mudate jechuudha. Kan isa caal bakka namittiin ishii deebi'ee muyyuu ijoolleen namichi bakka ishiin ani carraa ishii garuu ani maffasii wayiiti na fakkaate kana kana godhu. Beeku garuu michayyoon dhugaa dubbachuudhaaf foon ishii murtee osoo namaa kennitu homaa tokko itti fakkaatu jechuudha. Innaa akkasitti gisee sanis achitti saqaayyaatee gubachaa turtee deebitee ammoo wanoo ta'e jechuudha. Achi tasa birri ergannaa kanarratti birriin ergattee namichi warra birri ergan jiranii miire gabaa gurraachaan jechuudha. Namichi birri fuufee nama lama ta'anii hojjetan Itoophiyaawwiyaa ishiin tuhumma natti haftee tun immoo itti kennuuf baate jechuudha. Birri itti kennuuf fa'uu baatu namichi argeetoo tasa warra kennuutu makiinaan fani birri namichi irraa fuuyoo birri itti kennuuf ishee hamaa gabbaa'u argee namichi poolisii qabsiisee mana hidhaatti kiseetti mana hidhaatti saga turteetu takka saqaayyaatee achi immoo biyyan gallee baatee hojii seentee mana seente sanis takka oomaan takka achitti namitti ishee maal jette marfee jakeecha waraanessa jeessachaanii turte dhugaa waaqa ani garuu fatanaa nama fattanaa baatee fatanaan akka ishee sun hin jiru gini fatanaa kan hundaa darbitee hojjetattee maal jettee waggaa torba hojjetattee jechuudha. Akkanumatti odoo dhibamtu osoo maal jettu duddaan dandeessee hin ciistu bakka hojiin itti bayyata nyaata hojjetti. Achitti immoo akkuma atte mana lammata ga'e tokko nyaata barsiisan jechuudha. Manni barumsaa hin jiraa miiree kan nyaata nurrallee ani nagarrallee hin barannelleedha. Akkuma akkanumatti irrumatti bishaan fi ruuzii walitti qinye baranne ani akkasumatti hin bara'e malee nyaatallee hin barsiisne. Egaa ishiin nyaatallee hojjechaa turte bakka waan inni hojjenne hin jiru akka keekii waan hundaan hojjetti. Akkasitti nyaata hojjechaa turte dhugaa dubbachuudhaaf tasaqaa yaada jettee mana kanattis madaamin ishii marfee jakeechaan baasee sejjeesettiin intumtii maal gooti nyaata hoggatti bakka kalee takkaan jechuudha. Miti wantoonni hojjechaa turte guyyaa kaanitti osoo beekin ammas galuun barbaaddu biyya ormaasitti lubbuu ishii baasuu barbaadde na ani galee biraan galee ani biraan galee tani figaadha jechuudha. Galee deemina jennaan paaspoortii kiyya sana jalaa jennaan annan galee jennaan ishiin na biraa haftee ani immoo galee lammatatti deebi'ee achuma teesse amma gisee lammataa kanas galuun barbaaddu immoo jechuudha man basi kaayee san taa'uu barbaadde. Kaza mucaa keenya rabbashaa jira anis nan haasa'aa jechaadha na bukkee jira waan ta'eef anis nan haasa'aa maatii bichaa naasoftaan jechaadha na rabbashee gurbaa jallistu. Inna akkasitti hojjettee amma maaltu mudate seetanii biyyatti guyyaa macarashaa akkasumatti namittiin tasa murtee fi biyyatti galchite biyyattiin galte amma immoo erga biyyatti galte waaqayyo galannaa ga'u waaqayyo akka namaatti miti seenaa namaa jijjiira seenaa ishii jijjiire galaan abbaan manaa ishii garuu taayetti seeguu baatu egaa hundas dubbachuu faayidaan qabu waan ta'eef waa'ee dhiiraa hin beektanii akkasumatti hin galte galaanis biyyatti maal taaf jiruun hin taaneef jechuudha. Kan ishii ganama uumame waan ta'eef argina. Kanaaf immoo akkasittuyyuu mana kiyyatti galtee ilmoo argatteerti. Ilmoo garaatti hafe egaa abbaan manaa dubartiin biraatis mana waan jirtuuf wal hin taane wal caqacaqu wal gobuu maal akkasumatti obsitee dhugaa gisee mataan ishee irraa haaddameetu jira jechuudha. Rakkin abbaa manaatirraa kan ka'e dhugaa ani dubartiin tokko cakkaanyii dhugaa waaqayyo cakkaanyii uumaa miti mataan ishee hamtaa tokko muluu dhugaa guuttee jechuudha. Gisee mataa ishee irraa qabeetu mataa irraa buqqisee abbaan manaatis dubartii biraa wajjin waan jiruuf ishii tanaari'uu barbaade. Ishiin dhugaa biyya ormaatitti gubattee mana ijaartee maal jettee tanaari'uu barbaade jechuudha. Dhiira laala. Inni akkasumatti iyyuu obsiteetuma teessii mucayyoon tun garuu obboleewwan qabdii zarii qabdii ittiin himattu.
eenyutti himatte ana qofatti himatte jechuudha. Ani yoon gorse immoo iyyuu badaatti fakkaata waa'ee abbaa manaa fi haadha manaa keessa seenuun beektanii nu ulfaatati ani garuu na gorsa haga hiriyyummaa kiyya nan gorsa jechuudha. Innaa inni namatti hin geessu manaan baatu taan fuudhee deeman malee sana manatti ol kaa'e jechuudha. Akkasitti amma maaltu mudate seetanii dhugaa akkasitti hojjettee egaa kaargoo argattee kaargoo qabdi meeshaan ishiin arganne hin jiru. Meeshaa sana maal goone hattuun kaleessa mana seentee meeshaa takka osoo nambisiniif meeshaa takka osoo nambisiniif hattuun jalaa guurate. Ishiin nama ta'ukkuba jiranii nama gaafachuu manaa ba'anii jechuudha. Isuma wajjin deemnee jiranii dubartittiin inni kan dura teechisu sun immoo ishiin hin goosiste jechuuf ishiinis biyyaan baateemteerti na fakkaatan beekani. Innaa amma akkasitti meeshaan ishiin xaarrattee fidattee biyya ormaatitti irratti gowwamtee dudditti cabee kalee ishii dhabde meeshaan ishii kan mana keessaa waa tokko ishii nafne dhugaa dubbachuu hattuun jechuudha. Mana seenanii guyyaa mana seenanii gibbiin isaanii gibbiin qorqoorroon bakka isaa seenanii waan tokkichi kun haa beeku bakka barana wannuma akkas ijaa kana keessa jechuudha. Juma kana keessa mana shan seenan jechuudha. Mana shan dhugaa ani nuti ijoolleen keessattuu biyya arabaatitti gubata manni lama kan amma kan ishee wajjin ijoolleen mana lama biyya alaa jiru jechuudha. Amma takka biyya alaa jirti as manni keenya ishiin fuuldura biyya alaa jirti garuu meeshaa ishii mana seenanii abbaan manaa dhiirri bakkuma arge deema mana ishii seenanii akkasumatti meeshaa ishii hunda mul'achu guyyaa sa'a sagaltii nuti immoo nagar minna deebisee immoo kan takkaatis akkanumatti mana seenanii ishiinis biyya alaa waggaa koo lama hojjettee ishiis akkasumatti meeshaa ishii abbaan manaa atileetii fiigicha deeme meeshaa ishii jalaa guuranii kanaaf immoo guyyaa lammataa atileetii deebi'an kan ishii hattuun hattee buuphallee jala qotanii ba'an ishii nageenyaan torbanumatti galte micayyoon galtee jirti garuu maal gootire mana duwwaatti achitti garuu hoo jirtu isaanii qaashiitti galfattee maal jettee innaa dhugaa seenaa waa'ee garaa nama nyaatu bara kana hattuu nutti gadhiise. Jarang hattuun nutti gadhiise jiraachuu hin dandeenye. Ana marafuu hin danda'u duraan guyyaa yoo kaasuun hin jiraanne jechuudha. Osoo mucaa kiyya hin durallee narrafa jechuudha. Yoo hunda abe suuqii cufeetan akkuma beekamu suuqii keessa waan oolu suuqii cufeetan dargam jedhee rafa. Erga mucaa kiyyallee ta'e narrafa. Amma garuu rafuun hin jiru. Waaqa rafuun hin jiru guyyaa yoo hin taa'e na sodaa waan itti ol seene amma tasuma kaasuun waan itti ol seene narrifaadha jechuudha. Takkuma qaba onnoon barriin xiqqoo kaa jenna narrifadha. Bakka guyyuma namatti seenu hattuun duraan halkan namaatti miti amma guyyaa kanatti mana gooddanyaatii waa tokko doon hambisanii ishiin immoo nageenya mana jirtu daakullee daakuu ishii bittinneessanii maal jedhanii daakuu mana keessa firfirsanii uffata guuranii saaxinii tarsaasanii shaanxaa akka shaanxaan jiru shaanxama guuratanii akkasitti ba'an jechuudha. Isa garuu inni jira ishiin hin jirtu. Kaleessa warra deemte jiran yaani garuu gaafa bilbilli qabdu bilbila ishiin achi uftee naan bilbila isaa turraa gurgurate innaa bilbila hin qabdu wanna bilbiluuf illee hin qabani siimii baasee kenneef jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf seenuma ishii ilaale siimii baasee kenneef bilbila Nokiyaa wayiin jirti ishii keessa guddu jennaan ishii keessa guwattee inni jalaa fu'ate siimii illee jalaa fu'atee bilbila jalaa caccabse bilbila gisee sadii jalaa caccabse jechuudha isheen isiniste. Innaanis nanisee siniin jira kanaaf amma dhugaa ani sammuun ishii garuu agaame akka hojjetu ani hin beeku dhugaa siqaayii saniin meeshaa kana manatti galfattee ani inni ulfaata dhugaa waaqa kaannaa keessanii nu yaadadha dhugaa kan nama ajjeesanirra kan hattuun guyyaa handaaqoon naaf hoolanii naaf hoomtuu naaf dhugaa inna kana fakkaata dhugaa waaqayyo kaannaa keessanii nu yaadadha. Meeriyyaatti maal gorsitu gorsa maaliif gorsitanii ishii hamma viidiyoo irratti yeessuuf yoo na asarra ta'anii keessa garuu inni jaalatu. Inni jaalala qabaateeti miti bar jaalala ishii qabaateeti miti garuu hin jaalatu. Maal fakkaata immoo dhiira kanaatiin illee waaqayyo namaaf hin kenni dhugaa dhiifa manaa godhaa garuu warri dhiira hundaa miti hin jira dhiirri tokko dhugaa cakkaanii dhiira kanaa gin waaqayyo namaaf hin kenni dhugaa amma ishiin kan gubatturra yoo argalte amma yoo dubbatte inni iyyuutti dabalaa jechuudha. Innaa ishiin gubattee biyya ormaatitti dhugaa kalee takkaan hojjettee kun irra ga'e jechuudha. Egaa waaqayyo waan akkanaa namaa baasu dhugaa nuti amma ani isaa jedhee mana amantaa hattuu jedhee mana amantaa deeman jiru bakka tokko yoo manatti yoo kaasuun manatti hafe yoo kaasuun hin jiraate na toofa jechuudha. Namni du'ee nawwaala nama odoo firri keenya du'ee hawwaaluu hin dandeenyu jechuudha nama lamaan baanii hattuu hafu
dhugaa baay'ee tokko ulfaata. Naa viidiyoo keenya share subscribe nu godhaa isiniin jedha. Nagaa taabaa.